Inyaatamtee. Egaa daawwattoota keenya har'aa bilisummaa gudii irratti hojjechuuf hin deemaa jira. Amma sagalee koo baay'een gadi buusaa inni mana keessa taa'eetii hojjechaa jira. Kaameeraa kan na waraabu biqiltuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi gudii maal akka hojjedhu amma isinitti himu anuma wajjin tura. Yeroo baay'ee jechuudha yeroon waan ulfaataa kana bishaanis haa ta'u akkana jarkaadhaan waan ulfaataa kana yeroon ol fuudhu baay'ee natti ka'a jechuudha. Har'a immoo gibbii keessa bishaan hin jiru. Amma alaa akka nama jarkaanuma duwwaa kanaan akka nama bishaan fagoodhaa waraabee fideetanii fakkeessee iddoo inni taa'ee jirutti jarkaana kana baadhee kufaa isuma dhugaa jarkaanichi bishaan qaba jedhee tirrifataa. Eessayyuu dhaqinaa na wajjin turaa garuu suuta jedhee naa mijate jechuudha bakka inni taa'ee jiru isinin agarsiisa turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Egaa daawwattoota keenya bakka inni taa'ee hojjetu mana keessa argitaniirtu du'ee tolladhu na argaa toon jedhuun isin waraabee kaameraallee yeroo sana sirreessee waraabne garuu dalga waraabee yoo kallattiidhaan itti seene na argaa garuu inni gonkumaa na quban qabu akka nama bishaan immoo yeroo gibbii keenya keessaa bade fageenya irraa waraabna akka nama hachii fideettan fala isatti ba'aa dheengadda argitaniif waan inni na godhee amma jarkaana kan ofirra kaayitan suuta jedhee gugguufaa gala jechuudha. Laayikii godhaatiin wajjin tura duwwaadha garuu kuni ofirra kaa'uudhaan wallaalee shaarbiillee qopheeffadhe. Amma kaameeraa biqiltuun bakka itti yeroo mana seenu na waraabdu biqiltuu wajjin walii galle jechuudha. Garuu isin eessayyuu hin dhaqinaa maal akka jedhu gaa wal maal laallaa gadi jedheen deema kanatti gadi jedhee kanatti deemaa jechuudha. Yeah, kaatee irraa fuutuu. Amma nama kaleeyyuu kaatee irraa fuutuu bishaan. Maatu mana baaduu siinti. Maal baatee kamaatu baadhudha. Maal akka itti jarkaan isa mana gogaa. Waan argite walitti fuudhiitiin jennee boona. Maali baata kana? Bishaan jiru maal godhanii? Ati rakkoo ibsituu barbaadee kun. Bishaan jiru maal godhanii? Deemi finaan jettu. Jarkaana wantu waan makkanaa keessa. Fiduu koo darraa fuutuu kaatee daandii ta'oo. Maal itti si'atu jiran. Hojii amma kana biizi taataa amma kana. Sirraa fuudhuu miti baacuun samaadhaan dhaqee finaan jettu. Aaramu bishaan yoo dhabame aaramu kaalee maatu si gadi kana. Magaalaa dhaqaatiin fiduu ati mana kana keessa teessu. Maal kana fiduu deemu? Bishaan jiru shimaal godhu. Deemnaan jettuu deemu. Hojii dhiiftee deemnaa. Hojii isaataan hojjetinii jarkaan baatinii ba'aan sanaan baatinii jedhaan itti oomu. Rakkoo fi qofi barbaadee. Dudda dhukkubaa. Maal qortaati maal jireenya keenya godha? Maal asii qoree? Wallaasheen immoo nyaataan wallaasheen immoo beekan boonu. Bishaan malee mana keessa jiraachuu dandeenyaa? Jiraachuu akka sa'aatii meeqatti hojii dhiiftee sa'aatii meeqatti dhaqxee naafidde? Sa'aatii meeqatti naafidde? Bishaan malee mana kana keessatti ammee nyaata hin jirre bishaan jiru deebi'u. Bishaan immoo kan jirre beektaa? Foonaa keessa bishaan hin jiru. Soojjii mana keessa ilaalaa ture moo? Bishaan deemii fidiin jiru. Amma jalqaba fuudhee bahuutuu mana arginaa? Ani fiduu miti yoo biqiltuun dadhabdee waan hunda isheetiiti. Waan hundi ishee danda'u kan biraa ta'e fiduu. Ati garuu ati rakkoo qabda. Sababa wayii barbaadee nama waan biraatti deemte. Bishaan fiduu sababa barbaada? Sababa maaliin barbaada? Maal iddoo ofitti barbaada? Nagaa jiraachuu barbaadu? Inni amma kana guutuu biisitti godhu maali nyaata? Hojii hojjette.
Naatti himtu. Hojii uummata hojjeta hojii amma natti jalqaba fuudhee asii magaalaa irratti. Ati xiyyeeffannaa waan biraa irratti. Wantu deessa jettu mucaadhaan. Amma immoo asii fidee. Ani gibbii keessa jiraattee alaafaatii maatti beeka. Jalqaba mana asii fidee immoo asii immoo taa'ee itti hamuun dhageessu jechuudha. Otoo amma mana. Maa ittaan tajaajila gibbee mokkootu irra funaantitu. Maali namni akkanaa jedhan yoo akkamitti dubbatan sii gara akkamitti nama dhageessu. Otoo siiroo fidanii to'ata achi teessu siiroo fidanii meeshaa kana guutuu mana kana fudhatanii bahanii du'atti kuban qabu. Amma nama alaa dhufee asii jalqaba baadhee wajjin kan gara dhaqaa. Sanatti odeessin gartaa dhiboomtu ila. Ati ofii keetiin halkan nama na caccabsa jechuudhaaf waan biraatti miti. Ati na argamsiiste bakka. Anta dhabe. Gartaa inni hojjeti bakka waan waan naki toliin hojjeti hin barbaannu nutti waan dandeenye hojjenna wanti afyaaf jalqaba baasee. San fideerratti asirratti jalqaba irraa fuuldura dhabee gangaladhu ati gumuun mana bakka. Aaneen maa oolsee jiru sin argine ani jalqaba baasuu dha. Waan nama kana guutuu hojii irratti. Ani xiyyeeffannaa koo osoo hojjechaa jiru irratti. Narraa fuudhuu jettu. Akkasii. Maal. Inyaatamtee. Maa hojii adeemsisaa. Inyaatamtee miti. Inyaatamtee. Hin dhugamte. Maana jeetta. Waan eegala na guute yaadatta. Inyaatamtee miti. Ila doo. Koota ittiin faanfanna. Ittiin faanfanna. Baguma soba ta'eeyyuu. Ada kana guutuu ada shira kan sirriitti jedhu uumama kompiitara marra. Naamin kaayeera waan hojjedhee naamin kaayeera garuu viidiyoo kana akkamitti akka isin laayikii gootan isinumaaf anniisaa. Bye bye.